deemtan miitii godhadha please. Achitti si argireerraa garuu wantoonni ta'aa jiru akka miidiyaa irratti iyyanii akkuma ati duraan jette warroota babarreessan hunda isaanii poolisiin qabee akka isaan yaada isaaniirraa fuudhu yookaan dhugaamicha yookaan akka hin banne akka taasisuuf yoo ta'e malee wanti miidiyaa irratti deemaa jiruu fi wanti iddoo isaanitti ta'e garaagarummaa guddaadha. Namni tasgabbaa'ee awwaalcha san irrattis tasgabbaa'ee hundi isaanii seeraan awwaallataniiti kan deeman abbaan isaatis inni irree jechuudha. Garuu warri biraa immoo mucaa kana akkuma caaluu gochuuf warra karoorfate baay'eetu jira. Hidheeni kana yaadu akka kootti namoonnis kan dubbatan kanuma. Kanaafi yoo dhugaa micayyoo kanaa baasuuf ta'e warroota achirratti kataban warroota akkuma amma jette micayyoo amma barreessite kana fa'aa barbaadanii qabanii seeratti dhiyeessuu yoo ta'e malee adeemsi isaanii mucaan kun baay'ee mul'ateera, mucaan kun baay'ee hojjeteera, mucaan kun unkaan ishii dhiisii nama kamiyyuu waan akkana godhu natti fakkaatu. Kanaaf haalli innis dhibee haalli inni filannoo jedhus waan kana godhatee nama yaachisiisu jechuudha malee. Akkam bultan? Nagaa taaddalu miit godhadhu yaa xumuratu. Tolesh. Inni ati guyyaa sanaan du'a lamachitti argitee bakka awwaalchate. Argeera. Mee maal agarte mee sarara? Lakki waan akkana hin godhe jedhee ani akkaataa isarraa argee akkaataa makiinaa poolisiitiin dhufe poolisootatu fidee dhufe akkaataa inni itti iyyuu akkaataa inni itti baay'ee wannoo jedhu waan kana hin godhatteetu sammuu keessatti yaaddu. Tarii kan akkana goosisee warruma akkana miidiyaa irraa caraanu kanatu micayyoo kana nyaachise kan jedhu yaadda malee gurbaan kun akkana godhaa miti jettee yaaddu dhuguma dubbachuuf ta'e andaa lama akkana godha jettee yaaddu ati sin beektaa hojii aartii keessa kan jiraattu waan akkasii kun hin uumamne. Maal jedhee bo'aa ture inni guyyaa sana? Inni qanoo koo jedhee tiyya bakka qanoo koo jedheetuma iyyaa oole. Malee gurbaan kuni haati isaarree hundi isaanii akka ilmoo ofiitti kan iyyaa oolan malee micayyoo kana garuu miidhaa waan akkasiin uumamaa kan jedhu sammuu keessatti duraan yaadan ture garuu gaafa bu'aa irratti argamu yaadni nama hundinuu jijjiiran beektaa saasanitti. Kanaaf mee waan kana dhaggeeffannu waan intalli kinoo asirratti footoo ishee asirra baase kana waan ishiin baatii maali 2024 itti barreessite ishiin akka poosti gootetti akka waan dhiyeenya kanaatitti waasaapiraan itti barreessite. Warri immoo wanti sun akkamitti akka hojjetan yoo barbaadanii yeroo biraa viidiyoo hojjedheetan isiniif poosti godhaa jechaadha. Yaa dhaggeeffannu mee akka du'uu barbaaddu akka timaatti asumarraa ragaan kinooti. afaan አማሪፍ ዋቲኒ ስርት ረገፈታ ጓደኛዋ ጋር ራሷን ስለማጥፋት ህይወት እንደመረራት ኑሮ እንዳስጠላት ያወራችበት ጽሁፍ የተጻጻፉት ሜሴጁን ከ8 ከ7 ወር በፊት ነው። ምንድነው የሚለው? ላንብብላችሁ ሙሉ በሙሉ። ህይወት ከባድ ነው ውዴ አለች ቀነኒ። ከዛም አይ ነው ያለሽበት ይገባኛል፣ አውቃለሁ ያለሽበት ይገባኛል፣ ከፈቀድሽ ቸርች ለሁለት ቀን እንግባ አለቻት ጓደኛዋ። ከዛም ቀነኒ ምን አለች? አንዳንዴ መናገር ራሱ ይከብዳል። ከዛም ጓደኛዋ ለሰው መናገር ምንም ጥቅም የለውም፣ ለጌታ እንንገረው። Can you meet God, please? Can you jirta meet God? Thank you. ጋር መፍትሄ አለ። ከዛም ቀነኒ እሱስ ልክ ነሽ አለች። መሞት የተመኘው ሰው ነኝ ጌታን አለች ቀነኒ ስትመልስላት። አርግተኔ መሞት የተመኘው ሰው ነኝ ዱኡ ሀዊ ዱአቲን ቀባ ይቴትም ተወከ ይትፉ
ጓደኛዋ ውዴ አንቺ ጠንካራ ሴት ነሽ፣ ገና ምን አይተሽ፣ ብዙ ነገር ከፊትሽ አለ፣ እንደዚህ አትሁኝ በጌታ አለቻት። ከዛም ቀነኒ መልሳ ደከመኝ ውዴ፣ ከምችለው በላይ በጣም ደከመኝ ጌታን አለቻት። ጓደኛዋ ምን አለቻት? አይዞሽ የኔ ቆንጆ ጌታ ይረዳሻል፣ ያልፋል። ሁሉም ታሪክ ሆኖ አንድ ቀን ፈገግ እያልሽ ታወሪዋለሽ። የኔ ጎበዝ ትላንት ያን ሁሉ ነገር አልፈሻል፣ ዛሬም ያልፋል። እሺ ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም። ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስም አብራ ላከችላት። ቀነኒ ምን አለች? በጣም የበዛ የአእምሮ ሰላም እረፍት ከምንም ነገር ይበልጣል አለቻት። ጓደኛው ምን አለች? ለዛ ነው ሁሌም ቢሆን ከምንም በላይ ራስሽን አስቀድሚ ያልኩሽ። ሁሉም ነገር ከአንቺ በታች ነው መሆን ያለበት አለቻት። ከዛም ቀነኒ መልሳ ምን ክፉ ቀን ነው የገባሁት አለች። ያገባሁት ለማለት የሚሆን አላውቅም፣ ብቻ ምን ክፉ ቀን ነው የገባሁት ይላል። ከዛም ጓደኛዋ በህይወትሽ ማለፍ ያለበት ሁሉም ያልፋል፣ እኛ ስለፈለግን አይደለም፣ ነገ የተሻለ ቀን ነው፣ እሱን አትርሺ አለቻት። ቀነኒ ምን አለች? ቲጂዬ እኔ ያለሁበትን ህይወት 30 ሰከንድ እንኳን አትቀመጭበትም። ቤተሰቤን፣ ስራዬን፣ ጓደኞቼ፣ ሞራሌን፣ ተስፋዬን በቃ ምን ልበልሽ፣ ምንም ነገር የተወሰው ነኝ። በምንም ነገር ተስፋ ቆርጫለሁ አለች። ጓደኛዋ መልሳ አንቺ በጣም ጠንካራ ነሽ ውዴ፣ ምንም ማሳለፍ ትችያለሽ፣ ተስፋ ብቻ ይኖረሽ አለቻት። ቀነኒም ምንም ተስፋ የለኝም ብላ መልስ ሰጠች። ከዛም ጓደኛዋ ተስፋን የሰጠ የታመነ አምላክ አለን ውዴ፣ ተይ እንደዚህ አትሆኚ፣ ሁሉም ለመልካም ነው፣ ታያለሽ፣ ነገ ታሪክ ሆኖ ይወራል የኔ ጉበዝ አለች ጓደኛዋ። ከዛም ቀነኒ ሰለቸኝ ውዴ አለቻት። አሁንም ጓደኛዋ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንስታ የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነው ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ የሚል ጥቅስ ላከችላት። እናም ሰለቸኝ ውዴ ላለቻት ደግሞ ምላሽ ስትሰጣት ተይ ውዴ እመኝኝ፣ ያልፋል ይሄ ቀን፣ እየሳቅን እናወራዋለን አለቻት። ከዛ ቀነኒም ከዚህ በኋላ ውዴ የሚል መልስ ሰጠች። ጓደኛዋን መልሳ ብዙም ያልፉ የማይመስሉ ቀኖችን አልፈን ዛሬ ላይ እንደደረስን ዛሬም አልፎ ነገ ደስተኛ እንሆናለን እሺ አለቻት። ከዛም ቀነኒ ተይ ውዴ ከዚህ በኋላ ተስፋ ህይወት የሚባል ነገር የለም አለቻት። ጓደኛዋን ኦኬ አስኬሰት ኢንተሊ አካ ኦፈጄሱ በርባዱ አካ ዱኡ በርባዱ ኢትምቴ ጅርቲ የቻላ wanti kun kallattii adda addaatiin laaluun hin danda'ama jechoota as keessa barreeffamaan dubbisee jira. Intalli sirruma dubbistee afaan Amaariffaatiin ittanii isaan olii barreessanii akkas jedhanitti ka'a. Innaa waan kana feek waasaap edit jedhaatoo calma jedhaatoo yuutuubii keessa seenatoo ilaalaa. As keessa ani sirrittan ilaalaa ture sakandiin innaa deebii walii kennanii bakka tokkotti sagandiin illee garaagarummaa hin qabu. Maakroo sagandiinuu garaagarummaa hin qabu jechaadha. Innaa amma as keessatti wanti kun waan ufan ajjeesaa jette intalli kaa'ee akka akkas jetteetoo ittimaa jirtu akkasi bakkee tokkotti. Namni ufan ajjeesa naan jedhe ani yookaan maatittan himaa yookaan nama sanan gorsaa yookaan ammoo namuma sanittan himaa abbaa warraashii sanittan himaa jechaadha. Harramaa poosti ta'e. Kanaaf intalli kun yaa qabamtu kan jennu kanaaf dhuguma bilbilli qananii achirra jira. Dhuguma waan akkasiisan yoo barreessitee jiraatte eenyu Andu'aalami shakkamaadha jechaadha. Akka inni akkas godheef ragaan baay'een hin argamaa jechaadha. Yoo dhuguma ta'e jechaadha bilbilli anii fi eenyu namni kiyyuu noo walitti barreessine bilbilli kiyya mul'ata achirratti ana ta'uun hin beekama. Soni salphaadha jechaadha. Maaliif maatitti hin himne waan kana harramaa gadhiisan maal akka ta'uuf harra gadhiisan yoo saba ta'e immoo ajjeechaa keessaa harka qabdi intalli sun jechuu barbaaditani. Namni hanga ammaa goota keenya galaafachiise gara dubartiitini. Mucaa salaale san beektu mucaa eenyu abbaa kiyya ajjeesnan naaftanyaan akkasitti ajjeese maalan jedha san yaadattu eenyu maqaa isaan dagadde. Mucaa sanii akkamitti qabsiisa mucaa san rasaasa sii bitee sii fidaa jedhee mucoo intaluma ollaa isaa itti erganiiti Shaashamanneetti inni rasaasa fudhachuu dhagnaan qabsiisanii jecha akkasitti qabame. Yeroo hundaa namni jabaan tokko gara dubartiitiin itti galaafatamu jechaadha. Artistii eenyu Hacaaluunis akkasi. Mucaan eenyu Sooraa sunis akkasi.
eenyuma kanaa oolaallee jechaadha. Kanaaf amma warri dhiira caala warri miidiyaa irratti baheetoo akka waan ijaan arganii Andu'aalamitti akkas godhee jedhanii barreessan sun hundi isaaniitu dubartoota baay'inaan. Gaazexeessitoonnis weellistoonnis dubartoota, intalli moodeelistii sunis. Okay, eenyu Taaddaluu irratti dubbachuu barbaaddee turteetti fufime. Keessattuu bilbila intala kanaa warri qabdan keessaaf nuuf ergaa qeerroon biyya jirtan, qarreen biyya jirtan irratti hojjedhan talli tun akka poolisiidhaan qabamtu dhiibbaa irratti godha. Taaddaluu itti fufi. Okay, Taaddaluun jirtu nutti fakkaate. I think Leensaa. Hayyee Roobeen nagaa bultee akkamii? Nagaa baga nagaan dhuftu. Yaa laan bari intalamti isheenii gaafa sana duukaa turte jedhanii dhimmi guddaan isa dhugaadha kunitu dhiiga mucaa kana barbaadaniiti. Intala ishee duukaa oolte sanadha. Maaliifi guyyaa sana guutuu mucaan kun fiilingii isheen qabaattu haariisa ta'uu gammachuusa ta'uu kan caalaatti haala isheen keessa oolte maal akka isheen yaaddu kan beekuu danda'u mucaa ishee duukaa oolte sanadha. Namni amma sa'aatii tokkotti waliin jiran jechuun ilaaligaa gammachuusa ta'uu gaddasa qabaattu waanuma tokko tokko irraa baruu dandeessi. Ammoo fiddeemmoo manaan geesseetti immoo iddoo kamitti gargar ba'anii amma sa'aatii tokkotti lafa footoo turanii tokko booddee mana ga'uu jechuun ilaalganaa tiraanspoortiin jira yookiin shaayii buna jechuun jira. Meeqatti mana akka geesse manaan geesseetti immoo iddoo biraatti goran immoo nyaata dhugaatii iddoo biraatti goran immoo akka uumatti yoona biyya keessallee hin jirtu yoona balleessaniirullee caalaamatti isa dhugaadha. Dhiigi mucaa kanaa ishee guyyaa sana duukaa oolte bira jireedha yaadan tarii bakkeetti miidhamte mucaan kuni fidanii barandaa irratti gatan ta'a malee Andu'aalamis manan jiru ta'a manan jiruudha kan jedhamu. Akkamittiin nama duukaa guyyaa guutuu oolee nama guyyaa guutuu duukaa oole akkamittiin gaaffii maafillee. Guyyaa guutuu oolee nama guyyaa guutuu duukaa oole akkamittiin gaaffii maafillee. Amiitu sadhiistuu si namni gaaffii maafillee akkamittiin gaaffiittillee hin dhiyeessuu qabe akkamittiin waama tokko tokkollee irraa fudhannuuf yaadumallee gaafachuudhaaf akkamittiin seeratti hin dhiyaattu. Intalli kun isheen guyyaa guutuu duukaa oolte manaan geessetti eessatti adda ba'an maal nyaatan maal dhugan guyyaa sana guutuu maal yaadaa oolte gammachuu qabdi immoo intalli kun gadda qabdi immoo akkamittiin hin gaafatamtu. Baay'ee kan nama gaddisiisu intalli sun qabamuu dhiisuun ishee baay'ee nama gaddisiisa. Kan akkan irratti hojjetu poolisiin eeruu naa kennaa jedhee jira. Kan akkan irratti hojjetu uummatuma biyya jiru. Nuyi amma biyya alaa jirraa nuyi dhiibbaa irratti godhuudhaan ala malee eeruu kennuu hin dandeenyu. Garuu warri biyya keessa jirtan eeruu kennuu dandeessu jechaadha. Ebelus bira jira guyyaa sanii. Ebelus waan akkasii TikTok irratti barreesse. Poolisiinuu warra akkasitti barreessu kun sirrii akka hin taane ragaa bahee jira. Na akka namoota akkasiisan to'annaa jala oolchuu barbaadu dubbatee jira poolisiinis. Kanaaf poolisii Finfinnee. Kanaaf isin immoo poolisiidha eeruu kennuu qabdu jechaadha namoota kana. Okay, itti fufi Rabbi. Rabbi irratti fufi. Keessattuu warri intala kana beektan gurbaan tokko bilbila ishiinan qaba jedhee ol harkisnaan seenuu hin dandeenye. Keessan naa ergi mee eenyu paappaan jettu sun keessan naaf ergi. Rabbi irraa jirta. Yaa. Namoonni haasa'an hin jiran waan ta'eef dubbachuu didanatillee maqaa isaanii waamteerta soo dhiifama wajjiniini anis gaarriibatti waan deemu waan tokko jechuun barbaada. Duraan dursee baay'ee galatoomii waan sagalee uummata kanaaf ta'aa jirtuuf yeroo baay'ee si argaa jira miidiyaa kanarratti halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirta. Thank you. Ani maal jechuun barbaada duraan dursee jechuudha. Namni gaafa intalli kun wareegamtu yookiin immoo fooqirraa darbamtee duutu ijaan argee ani argeera jedhee dubbate tokkoyyuu hin jiru jechuudha. So Andu'aalamis afaan isaatiin
in kufte gaafa inni jedhee achirraa kuftee duute gaafa inni jedhee dubbatu namni ijaan arge tokko kan immoo inni dubbate tokko yoo hin jiru jechuudha. Andu'aalem hamma sagalee isaatiin achirraa kuftee duute jedhutti achirraa kuftee duusun yookiin immoo akka isheen itti duute namni argee fi dhagee tokko yoo hin jiru jechuudha. Hamma Andu'aalem mirga dubbachuun isaa kennamutti jechuudha. So kanaafi jechuudha kana keessa shirri jiraachuu danda'a. Shira kanarratti immoo namni baay'een jechuudha shirri isaan lamaan irratti hojjetamee to'ii shirri kun jiru kana namni baay'een jechuudha adda baafachuu hin dandeenye jechuudha. Waanumatti mul'atuu fi waanumatti fakkaate dubbataa jira miidiyaa kanarratti. Isa duraa jechuudha adda baafachuutu barbaachisaadha. Maaliif jennaani kan eegnu nuti Andu'aalem hamma dubbatutti inni dhugaa tokko kan beekuu danda'u kan dubbachuu danda'u Andu'aalem qofarraa beekuu dandeenya jechuudha. Hamma inni dubbatutti isheen kanaan duutee kanaan wareegamtee jechuuyyuu hin dandeenyu. Maaliif jennaani namni bira jiru Andu'aalem qofa ture jechuudha. So kanaafi shiratu irratti hojjetamaa jira. Shiratu deemaa jira. Shirri kun immoo shira Oromoo malee shira Andu'aalem qofa miti. Kanaafi waan kana gaafa deemanii to'ii Andu'aalem qofa irratti waan akkasii kana dubbachuu barbaadanii asirratti dhufanii to'ii nama tokkoof deeggaranii nama tokkoof deeggaruu dhiisu miti. Kuni waan lubbuuti waan ta'eefi gaafa asirratti dhufanii to'ii Andu'aalem cabsuuf dubbatanii Oromoo cabsuu waan ta'eefi waan kana irratti qabisiin jedha. Waan hundaafuu waan baay'eellee waan jedhuun qabanii nagaan tura. Okay, maal hubatte amma barreeffama waan amma dhaggeeffatte sanirraa Qananii fi hiriyaa ishii anasirra jirtu tanaa jechaadha. Hiriyaan ishii isaan tuulirratti walitti barreessee jechaadha. Akkasitti natti barreessite achirraa waan na hubatte gaafadha. Suni akkuma beekamu